namni kophee malee barateera. Kophee malee baratee kophee nu oomishee jechuudha. Rakkoo irratti taa'ee sabri nabiyyi Ayyuubii sabbarisiin jechaa hin jiru. Akka qaaruun immoo duniyaa qabadhuti kafarisiin jechuufi miti. Ani donqooroof maayyimii taatee lafa kanarra jiraachuun kan kee gatii hin qabuuti rabbi yeroo nagalchi jedhe anas siime. Assalamu alaikum ya jama'a boleza dera dubartii daandii fagoo keessa kan goota jireenya argatan duniyaa keessa ameenaa dhaggeeffadhaa walnaa dhageessisa oduu khayrii qabu tokkoon si odeessa. Rahmatullahi wa barakaatu. Habiibii kiyya qaalii waa tokkoon si hima. Addunyaa tanarra jiraachuufi barruu tokkorraan dubbisarra ganam. Addunyaa kanarra jiraachuuf waa lam dirqamachuu tokkoon dhagaye. Tokko yookaan duroomtee akka qaaruunii ta'uudha. Si galee yookaan ammoo sabrii nabiyyi Ayyuubii qabaattee akkuma jirtu sanitti taa'uudha jechuudha. Kana jechuun hiikni isaa sabrii nabiyyi Ayyuubii hiyyummaa irratti taa'e jechuun si gorsaa hin jiru. Rakkoo irratti taa'ee sabrii nabiyyi Ayyuubii sabbarisiin jechaa hin jiru. Akka qaaruun immoo duniyaa qabadhuti kafarisiin jechuufi miti. Homa ta'eefuu habiibii kiyya nama dalageetu nama ta'a. Waan obsitee waan argattu caalaa waan dalagdee inni jettuutu irra caaladha. Kanaafuu sabrii nabiyyi Ayyuubii diin keessatti mokkuramuu amantaa irratti qabaadhu. Qabeenya dhabuu keessatti ammoo samaa'ii kanaa wanni keessatti garroobu hin jiru dalaydee fiddaa dalagii fidi. Rabbiin ija sii kennee gurra sii kennee ka ittiin dhageettu ija sii kennee ka irraa gortu arraba ittiin haatatu sii kennee qalbii aqlii ittiin argattu sii kennee miila fayyaa godhee sii kennee harka sii kennee wanni ammallee isuma dhufee kaalsiinaa dira isa dhufee afaan nakaa yoo jette hin gowwoomte wanni akkasii hin jiru gubbarra akkasii gasorroobsu hin jiru dalagii argadhu. Si galee dalaydee yoo argatte qofa nama ta'uu dandeetta yookaan ammoo sabrii nabiyyi Ayyuubiiti jettee marattee mana teettee jireenya namaa ittillee nama gattaatee gaafa addunyaa kanarraa deemtullee immoo ati hundumaayyuu gattaataa jechuudha. Kanaafuu wanta siidhamu habiibii kiyya dalagii dubbiin ila kana keessa jirti. Tun jannatallee hin bitti. Si galee yoo faallaa ittiin dalayde qofa zaaba si fiddi malee irra caalaa wanni tu yoo jiraatte jannata bitta habiibii. Kanatu jannata bita akkanaan ala jannanni hin jiru lafaan dhufu jannanni wanni maal lafa kana addunyaa faallaa si dhufa tokkichuyyuu hin jiru. Kanaafuu wannan sin jechuu barbaadu dalagiitii namatti qixxaa'ee aakiraa fi addunyaan illee bareedii. Yaa Allah siif jecha takka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Jirtu akkam? Zaabana kana afaan qofaan balballee cufatuun giddeetadha. Akkam jirtan fayyaa? Homa ta'eefuu amma dubbiin bareedduudha. Al takkan taa'ame. Kanaaf namoonni lafa kana irratti beekumsaa fi beekamtii wal bira madaalchistanii ilaaltan dogoggortanii itti dhugaa. Beekamtiin illee jira, beekumsi illee jira. Ka ammoo ittiin nama ta'uu dandeettu kahuu ittiin waan wahii gahuu dandeessu beekumsa. Kanaafuu beekumsi gaafa dhalatanirraa haga gaafa du'aniittu nama hordofa. Beekasi ta'a isa namallee si caalchisa. Ofii immoo gaafa dhalatteerraa kaatee haga gaafa du'utti illee beekumsa hin fixxu. Osoma barattuu damee tokko xumurtee damee biraa barattuu damee kan xumurtee kan barattuu gadaan tanteetun dhumattee umriin kan ga'e kun dhumaa jechuudha. Kanaafuu hanguma beekumsi barbaachisu irraa barata. Qabeenya hin dhumanne kan saamamne ka waan tokkoyyuu nama jala ta'uu hin dandeenye qabeenya wabiin isaa eeggamaa kan siifi si qofa ta'e kan eenyullee roorrisee sirraa hin fuune kan maal hin jenne beekumsa horadhu. Hammasumaan lafaa ol kaatee beekas hin taatu lafallee ol kaatee beekamtis hin argattu. Kanaafuu wanti si barbaachisu inni guddaan beekuudha kottutii baradhu. Dur barnootaaf baadiyyaa irraa miila qullaa deemanii baratu barii fixeensa keessa deemanii baratu jijjiiramni isaanii ji'a 5 ji'a 6 yookaan waggaa fa'aatti simisteerri isaanii jijjiiramaa fi amma sun hunda fee jira. Dhuguma sitti maafee jira. Baga gammadda warri carraa kan argattanii amma yeroo ammaatti feetan har'a galgala deemtu feetan borga nama deemtu haallu isinii mijatee boorsaa bareedaa baadhattanii uffata bareedaa uffattanii haalli nyaata keessanii fooyya'ee wanti hundi isinii fooyya'ee ka itti barattan carraa gaarii argattanii fayyadama. Namni kophee malee barateera. Kophee malee baratee kophee nu oomishee jechuudha. Kanaafuu beekumsi adada barattuu waatu si dabalamee
waan baay'ee argattee waan baay'ee argitee beekaa taatee addunyaa kanaaf faayidaa buufta. Yookaan matamti kan keeyyuu addunyaa tanatti ba'aa ta'a. Maali gatiin isaa? Barnoota idilee, barnoota ilmii, barnoota madarasaa, afaan barbaadan barachuu, akkasuma immoo barsiisota ogummaa gaggaarii qaban irraa muuxannoo fudhachuu barbaadan barachuu, bultanillee barachuu barbaadan barachuu, kan dhiiraas kan dubaraas haalluun dimijatee itti dabalataan ammoo waan ganaa gaafa barattanii barnoota xumurtan itti dhaytan har'a iyyuu sadarkaa jalqabaa irratti teessaniitu kompiitara ijoolleen keessan haala gaariin akkamitti ta'e isinii mijeessuu, daandii deemtan hundatti manneen barnootaa bal'atee isinii akka ijoolleen keessan baratan isinii gochuu, kana gochuu yoo dadhabdan dhuftanii barachuudhaaf carraa argachuu dadhabdan wanti isinii goonu tokkollee hin jiru. Sarrabbumatu isinii fedhiniiti yeroon addunyaa kanarraa rabbi nagalchiidha kadhadha. Dhuguma isiniin jedhan serious yeroo baay'ee isinitti mira. Kanaafuu addunyaarraa nagashii jedhii kaadhu habiibi. As furdaa taatee as bokoytee fa'aa deemuu ni feetaami. Kanaafuu jiddugala kana keessaa homaan dhabdu. As dhuftee bobbokoytee deemuu dandeessa. Bohoka qaamaa san qofa osoo hin taane habiibi anaas sii hime. Haa bohoka qaamaa san qofa osoo hin taane beekumsaa illee bohokaa taatee fanaddaatee asii baata anaas siin jedhi. Kanaafuu kootuti mana barumsaa kanatti baradhu beekaa ta'e siin jedhi. Ofii ammoo jabaa namaa taatee gaarii namaa taatee mul'achuudhaaf gama kana yoo dhuftee gama beekumsaatti yoo dhufte waan baay'ee barachuu dandeessa habiibi. Waan baay'ee barachuu dandeessa. Yookaan donqoroof maayyimii taatee lafa kanarra jiraachuun kan kee gatii hin qabuuti rabbi yeroo na biyya Allah galanni si agahu gooftaa karaa ofii fedhe nama kaa'u qoodanaa taasiftee dhaamsa ummataan gahu akhbaara islaama hammuman danda'u rabbiin gorra muuminaatiin naafa gahu akka hojiin kiyya rabbii jecha tahu yaa rabbi hojii khayrii kan ragaanuu tahu nun taasisin kan borra gaanutti bahu namnati najaabaafte waa tokkolleen tahu.